Nageenya hangafa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii Gaawaa Minirraa guyyaan har'aa waxabajjii 29 guyyaa yaadannoo gooticha Oromoo Artist Hacaaluu Hundeessaati. An Muhammad Fantaalleetii Siraaj sabaaf na biratti argama. Siraaj egaa guyyaan har'aa guyyaa yaadannoo gooticha Oromoo Artist Hacaaluu Hundeessaati. OMN akkuma yaadatamu waxabajjii 29 bara 2021 bara darbirraa eegalee guyyaa Hacaaluu Hundeessaa jedhee moggaaseera. Har'a OMN sagantaan OMN guutuun dhimma kanarratti xiyyeeffatu Hacaaluu Hundeessaatti yaadanna. Artist Hacaaluu Hundeessaa akka jeefame waggaa lama sagantaan guyyaa har'aan kunis guyyaa yaadannoo ajjeefamuu Artist Hacaaluu Hundeessaa waggaa lammaffaadha. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii bara 2021 waxabajjii 29 guyyaa Hacaaluu Hundeessaa jechuun sadarkaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti guyyaa kana moggaasee guyyaa kana kabaja. Guyyaan kun ammootu duudhaa fi kaayyoo Artist Hacaaluu Hundeessaa keessaa hojii isaa irratti xiyyeeffachuudhaan qophiileen garaagaraa irratti xiyyeeffachuudhaan qophiileen garaagaraa dhiyaate uummata bira gaha. Egaa Hacaaluu Hundeessaa seenaa isaa irra deemnee yaadachuudhaaf muddee 22 bara 1976 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan dhalate Artist Hacaaluun umurii 36 yookaan waxabajjii 29 bara 2020 lubbuun isaa addunyaa kanarraa dabre. Artist Hacaaluun bara jireenya isaa keessatti keessumaa gama indaastirii aartii muuziqaa Oromoo gara sadarkaa fuulduratti furgaasuu keessatti nama qooda guddaa taphate. Artist Hacaaluu Hundeessaa artistii qofa jechuudha osoo hin ta'in aktiivistii falmaa mirga dhala namaatii fi qabsaa Oromoo cimaa ture. Artist Hacaaluun bara jirutti keessumaa sochii warraaqsa qabsoo Oromoo qubee generation jennu dhaloota ammaa kana dammaqsuu fi sochoosuu keessatti qoonni Artist Hacaaluu Hundeessaa bara baraan kan yaadatamudha. Wanni guddaan immoo Artist Hacaaluu Hundeessaa shiraan sirna bilxiginnaatiin nyaatamee hanga irratti dhugaan isaa dhokachuu isaati. Kanarratti immoo OMN hayyootas yookaan dookumентariiwwan akka leegal analysis adda addaa hojjeteera. Artistoota Oromoo garaagaraa dubbisuudhaan seenaa Artist Hacaaluu Hundeessaa Hacaaluun qabsoo Oromoo irra darbee lubbuu isaa qaalii jijjiirraa hin qabne uummata kanaaf dabarsee kennee jira. Kanaaf Hacaaluun bara baratti akka yaadatamu dhaloonni immoo faana isaa akka fuut isteep isaa akka hordofaniif guyyaan kun guyyaa Hacaaluu Hundeessaa jedhamuudhaan gaba OMN moggaafame. Kana malees immoo maatiin Artist Hacaaluu Hundeessaatis haadha warraa isaa dabalatee Faantuu Damsee Diroo obboleessa isaa Sisaayifaa dabalatanii waahilloonni qabsoo yookaan artistoonni Oromoo kan akka Galaanaa Gaarumsaa faan awwaardii Hacaaluu Hundeessaa yookaan Hacaaluu awwaardii jechuudhaan yeroo hunda yaadannoo baraggaa yaadannoo Artist Hacaaluu Hundeessaa irratti aartiin Oromoo yookaan waltajjii dorgommii artistoota Oromootiif uumanii jiru. Kun Hacaaluu yaadachiisu yookaan qaanqeen Hacaaluun qabsiise sun karaan kaleessa qopheen faan warri akka Eebbisaa Addunyaa warri akka Mustafaa Haroowwee warri akka Abubakar Muusaa warri akka Ayyuub Abubakar karaan isaan baasa kan akka jireenya ayyaana baasan sun bara gaafa Eebbisaa Addunyaa diina nyaatamu Abduu Qopheen faan Usmaayyoo Muusaa faan irratti wareegaman artistiin akkanaa deebiin dhufu jedhamaa ture. Oromoon qabsaanni kufaa qabsoon itti fufaan kun maalirraa nu badhee gaafa Eebbisaan du'u I think 1988 fakkaata. Kana booda artistiin akkana Oromoo keessatti dhufu jedhamaa turedhani. Ergasii immoo gaafsan 1976 gaa Hacaaluun san dura dhalatee lafarra jiraachuudha. Gaaf kaan dhufee lafaa dhoohe har'as immoo hin nyaatanii akkuma fiigicha yookaan ulee harkaa fuudhinsatti Hacaaluun dhufee Hacaaluu boodas dhaloonni bakka bu'an ijoollee jajjabatu jira. Garuu guyyaan kun guyyaa Hacaaluu jedhamee kan moggaafamee fi tokkoffaa bara baratti akka yaadatamuuf karaan inni galfanne yookaan taalentummaan ciminni qabsoo irratti Hacaaluun agarsiisaa turee fi dhalootatti onneetti horaa ture sun akka yaadatamuu fi qabsoon sunis galii akka gahuuf akka sirriitti qabsoonus dhaloonni bara baratti akka yaadatamuuf OMN guyyaa Hacaaluu Hundeessaa jedhee moggaaseera. Guyyaan kun immoo har'a Oromoota biyya keessa jiranii fi biyya alaa jiranis bifa ho'aadhaan yaadatamaa oolaa jechuudha. Waan bal'aa kaasa jirta. Artist Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2020 Finfinnee keessatti ajjeefame. Finfinneen lafa Artist Hacaaluu Hundeessaa qabsaa'aa fi ture lafa rakkoo Oromoota Finfinnee keessa jira. Keessaayyuu Oromoota Tuulamaa Maccaa fi Tuulamaa isaan naannoo Finfinnee kanarraa buqqaan afaan aartiitiin nama lallabee dubbataa turedha. Keessaayyuu sirba waa'ee maalaan jiraan sirbe keessatti waa'ee Tuulamaa waa'ee Finfinnee akkaataa Oromoon itti cabee
akkaataa Oromoo itti cabsan nama gungumee dubbateedha. Nama bifa aartiitiin seenaa uummanni Oromoo keessaayyuu cunqursaa seenaa fi aadaa uummata Oromoo irra gahaa ture. Saamicha lafaa, saamicha eenyummaa uummata Oromoo irra gahaa ture nama dubbataa turedha. Aartistii Haacaaluu Hundeessaa kana qofaa miti nama walleen qabsaa'edha. Qaalii weellisaa qaalii ummata Oromootiif walleen qabsaa'edha. Seenaa yookaan ammootu bara jireenya isaa keessatti umrii xiqqoo yookaan waggaa 36 ardii tanarra jiraate keessatti ummata Oromootiif seenaa yookaan ammootu ummata Oromoo keessatti seenaa abaduu hin jiine seenaa gaara ta'ee ummata Oromoo keessa jiraatu nama dalagee wareegameedha. Artist Haacaaluu Hundeessaa hinduun ni wareegame. Namni wareegame ammootu yoomiyyuu saba keessaan jiraata. Goonni hin wareegamu. Goonni hinduu goonni abaduu saba keessaan jiraata. Seenaa isaatu saba keessaan jiraata. Akkuma inni jedhe gootota Oromoo falmee gootota Oromoo ta'a akkuma jedhaa ture. Akkuma wallee keessatti kallattii garaagaraatiin sirbaa ture. Akkuma san tarree gootota Oromoo jidduutti galmaa'ee har'a maqaan isaa yaadatamaa jira. Kallattii garaagaraatiin Artist Haacaaluu Hundeessaa seenaa uummata Oromoo kan nyaatame keessaayyuu waa'ee lola Adawaatiin wal qabatee seenaa uummata Oromoo waggoota 123 awwaalame. Gootonni Oromoo lola Adawaa irratti hirmaatan jeneraalota tokko keessaa jeneraalonni 9 Oromoodha jedhee nama dubbataa ture. Keessaayyuu jeneraalota Oromoo hedduu isaanii maqaa waamuudhaan Abbaa Malaa fa'a, Garasuu Duukii fa'a, akkasumas ammootu kanneen hafan Baalchaa Baanabsoo fa'a hedduu isaanii waamuudhaan nama dubbataa turedha. Akkasumas immoo riiqicha ragaa waamaa riiqicha guddaa isa Finfinnee jiru namni seenaa yoo jijjiiras lafti seenaan jijjiiru jedhee nama akka seenaan uummata Oromoo waa'een Adawaa Oromoo akka ta'e nama dubbataa turedha. Artist Haacaaluu Hundeessaa uummata Oromootiif ija uummata Oromootiif mallattoodhaan mallattoo qabsooti haala hedduu keessaa yaadatamaa jechuudha Artist Haacaaluu Hundeessaa. Egaa Siraaj waan bal'aa kaasanii jirta. Artist Haacaaluu Hundeessaa yeroo hunda awwaalaa ol nama jiraatudha. Goonni akkuma tuu kaastee foon haa dabru malee awwaalaa ol jiraata seenaadhaan jiraata jechuudha. Qabsoo addunyaa kanarratti godhamu keessaa inni xumuraa qabsaan tokko inni gochuu danda'u lubbuu ol deebii hin qabne tan jijjiirraa hin qabne san dabarsee uummata isaatii kennuudha. Haacaaluun akkuma sirba isaa keessatti wallisaa ture yeroo garagaratti jechuudha. Dachaadhanis wallisaa ture tulluu jala malkaa yaatu. Maaltu booresse taliila kana lubbuu akka tasaa baatu qaama biyyoo nyaatu seenan sirraan baatu maaltu lammiif qoodee isaa gana hin ganu dideera anu lammii gaaddisoo fi maaliif ganu jeet hooduu ammalee jechuudha. Hanga qabsate siif jiraadhee dhuunko gawaan hin oolle kaasuu hin dandeenya. Sirboota kana sirbuudhaan waan adda addaa ifaajaa ture. Dabree immoo akka Haacaaluutti uummata kanaaf qabsaa'ee an yoonan du'e lafan siilessaa jechuudhaan interviyuu OMN irratti kenna keessattuu dubbataa tures waan yaadatamudha. Keessumaa qabsoo warri yookaan cunqursaa warri gita bittoota sina nafxanyoota Oromoo irratti gochaa turan kanas kallattiidhaan nama dura sodaa malee dura dhaabbataa turedha. Haacaaluun goota dhugumatti nama onneenis parsanaalis olaal onnee jabaa qabuu fi hayyuu siyaasaa guddaadha. Aartistummaan biratti sana achitti immoo walaleessa siyaadaleessa fi nama sagalee uumamaa kiloora yookaan roomaan saawundi addaa qabudha. Kabiraan immoo tarii daawwattoota keenya fakka odeeffannootti kennuudhaaf namoonni seenaa Haacaaluu hin beekne dokumantarii Haacaaluu hojjedhe tokko kan bara dabree bara 2020 tokko keessa hojjedhe keessaa akka qabxii ijoo fi odeeffannoo gaatti namni maqaa Haacaaluu qofaan beekoo jiraate Haacaaluun gaafa bara 1976 muddee 22tti gaafa dhalatu maqaan jalqaba haati isaa addee guddattuu horaa fi abbaan isaa Hundeessaa Boonsaa gara mana ayyaantuutti qajeeluudhaan maqaa isaa moggaasanii fi maqaan kunis jalqaba irratti kan kennameef karaa jedhama jechuudha. Karaa Hundeessaa Boonsaa ture. Haacaaluun dhalatee waggaa tokko erga ga'ee booda dhukkubsachuudhaan hin dhukkubeeni dhibeen kun immoo akka maleetti hammaate kanaaf dirqamanii gara hospitaala Gudariitti fudhanii deemuudhaaf dirqamanii achi gaafa geessan immoo Haacaaluun baay'ee dhukkubee waan tureef inumaa tarii lubbuun dabruu danda'a waan jedhan sodaa qaban turan addee guddattuu horaatii fi haati gooticha Artist Haacaaluu Hundeessaa jechuu fi abbaan isaa Hundeessaa Boonsaa. Garuu haa ta'u Haacaaluun immoo achi keessatti dooktora fayyaa hospitaala Gudariitti argateen ilmi keessan hin du'u hin yaaddayinaa jechuudhaan dooktorichi kun immoo ilmi keessanii kan du'uuti ilmi keessanii Haacaaluudha hundaa kan caaluudha ganaa jiraata Haacaalu jedheen yeroo sanitti immoo abbaan Artist Haacaaluudha Hundeessaa Boonsaa yeroo san ilma isaa kan maqaa ayyaantuun warra jalqaba isaanitti deeman sun karaa Hundeessaa Boonsaa moggaasaniif sun xumurarratti immoo Haacaaluu moggaasaniif jechuudha. Ayyaantummaa isaa keessatti milkii warra ayyaantuu laaliif kana lama milkaa'e tokko karaa gaafa inni karaa ta'ee qabsoo Oromootti agarsiiseera karaa ta'ee qeerrootti agarsiiseera karaa dhiqicha ta'ee lubbuu isaatiinis du'ee
injifatee dha injifataadha jechuudha Hacaaluun fakkeenyaa fi injifannoowwan isaa keessaa Hacaaluun osoo lubbuun jiru kan injifate malee erga lubbuun dabree booda Grammy Award kan Ameerikaatti qophaa'u keessatti artistii yeroo jalqabaatiif nomineetir ta'uudhaan Itoophiyaa keessaa filatame Hacaaluun kanaanis Hacaaluun seenaa gonfatee jira jecha soo maalin hubadhee tokkoffaadha maqaa warra ayyaantuu kanneen saniin karaa sanis hin milkaa'e lammaffaratti immoo kan gudaritti ayyaantuu lammaffaadhi maqaan isaa moggaa'e Hacaaluun kun itti qabateen ergasiis immoo Hacaaluun akkasuma Hacaaluu akkuma jedhame umrii 36 jiraatan keessatti akkuma jeedalatanii waggaa akkuma jiraachurraa leencatanii seenaa baroodanii duwwayyaa sanitti umrii 36 jiraatan keessatti seenaa fannisee dhaloota shaamaa ta'e boba'ee warra darbe keessatti yookaan warra gantoota hedduu kan seenaadhaan argatanii booda abaaraman caalaa hafee lubbuudhaan warra seenaadhaan faarfamanii fi leellifaman ta'uudhaan galmee seenaatti nama dabalameedha Hacaaluun asumaan sagantaawwan keenyas beeksisaa deemna asirratti. Yaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii guyyaa kana sababeeffachuudhaan qophiilee garaagaraa qopheessee jira dokumantarii akkasumas immoo afgaaffii yookaan waan hawaasa wajjin yaada uummanni yookaan immoo filiingii hawaasa keessa jiru waa'ee Hacaaluu Hundeessaa ilaalchisuudhaan hawaasa keessa maaltu jira kan jedhu qopheessee jira dokumantarii qopheessee jira qophiileen garaagaraa duudhaa fi kaayyoo artistii Hacaaluu Hundeessaa dhaloota dhaalchisan jedhee Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii itti amanu kallattii garaagaraatiin Kaayiroo irraa Naayiroobii irraa akkasumas immoo Ameerikaa kaabaatii fi Kanaadaa irraa kallattiilee garaagaraatiin qophiileen bashannansiisoon qophiileen nama barsiisuu danda'anii fi duudhaa fi kaayyoo artistii Hacaaluu Hundeessaa dhaloota dhaalchisuu danda'an hedduun isaa qophaa'ee jira. Yaa gaas keessatti immoo artist Hacaaluun gaafa lubbuun jirutti hojiiwwan hojjete keessumaa albamii isaa kan xumura maal mallisa kunin du'a kunin ajjeesaa jechuudhaan kan hojjete irratti namoota ogummaa qaban qooda hojii fudhatan keessaa artist Dinqisaa Dabalaa artistii tokko gama biraatiin immoo artist Dinqisaa Dabalaa ogeessa muuziqaa fi ogeessa keessumaafuu muuziqaa ammayyaa hojjechuudhaan hanga miiksi godhee hanga mastarii isaatti kan artist Hacaaluudhaaf hojjete irraas yaada fuunee jirra. Kanaaf asirratti nu dhihaatee yaada bal'aa nu kenneerra kanaafuu qophii guyyaa Hacaaluu ilaalchisuudhaan yaada artistoota irraa fuune keessatti Dinqisaa Dabalaa yeroo sanitti Hacaaluu wajjin maal hojjetaa akka turan ritimii akkamitti hojjetaa fi akka ture sirboota hojjetaa fi ture akkamitti akka hojjetaa fi ture eessa jirtarraa jalqabee jechuun hanga sirbaa Wallootti kan inni wajjin hojjetan yaada bal'aa nu kennee jira. Egaa kana malees hiriyoota isaa artist Shukrii Jamaal Ingiliz London irraa dubbifnee jirra artist Hacaaluu wajjin seenaa akkamii qooddataa akka turan waxabajjii 29 akkamitti yaadatu indaastirii aartii muuziqaa Oromoo artistoonni hafan akkamitti itti fufsiisu waan jiruus yaada bal'aa nu kennee jirra kana qofas miti artist Abbabaa Dhugaasaa artist Kariir Sa'id dubbisnee jirra jechuun kun maali tokkoffaadhaaf keessumaa guddinni aartii Oromoodhaa Hacaaluu booda maal fakkaataa fi artistoonni hafan immoo itti fufsiisuudhaaf karoora akkamii qabuu fi Hacaaluu akkamitti yaadatu wallee Oromoo kan qabsoo warraaqsa gara muuziqaatiin godhamu immoo akkamitti itti fufsiisu waan jiru irratti qophiilee garaagaraa goonee jirra. Kan jalqaba akkuma ta'u kaastee qophiin baqattoota biyya Masrii qofa osoo hin ta'in qeerroowwan biyya Masrii manneen nyaataa adda addaa maqaa erga Hacaaluu wareegamee booda maqaa artist Hacaaluu Hundeessaatiin mogganii jiru. Bajaajiin harkaa isaan nama hojjettoota tokko oofan yookaan meeshaan makiinaan ittiin waa hodhan gargar irratti yeroo isaan mana isaanii keessatti siree isaanii keessatti yeroo isaan suuraa Hacaaluu maxxanfatan tishirtiiwwan gargar irratti yeroo isaan suuraa isaanii maxxanfatan ija kaameraa keenyaatiin fudhannee jirra kana irrattis immoo waa'illee teenya gaazexeessituu Na'imaa Umar bal'inaan jiraattota magaalaa Kaayiroodhaa dubbisuudhaan yaada isaanii akka waxabajjii 29 akkamitti ilaalu akkamitti ibsatu waan jiru irraa fuutee jirti qophiin kunis itti aanee dhihaata kun egaa situ hojjete egaa loltuura aartii keessaa jechuudhaan sagantaa bareedaa qortee jirta qabiyyee isaatis daawwattoota keenyatti jaban. Tole mata duree kana kan qopheesse ana mata duree isaa Hacaaluu Hundeessaa loltuu aartii keessaa jechuudhaan kanaan sagantaa kana qopheesse saganticha immoo artist Hacaaluu Hundeessaa jireenya isaa keessatti maal hojjetaa ture erga artist Hacaaluu Hundeessaa wareegamee ammoo maal fa'aatu ta'e dhugaan isaa akkamitti akka awwaalamaa ture maaltu akka hojjetamaa ture manni murtii yookaan ammoo qaamonni murtii mootummaa bilisiginnaa yookaan mootummaa amma Itoophiyaa bulchaa jiru akkamitti akka isaa akka dhoksaa turan wantoota garaagaraa irratti xiyyeeffachuudhaan kan inni yookaan ammoo sagantaan suni kan waa'ee Hacaaluu Hundeessaa dubbatu keessaayyuu Hacaaluu Hundeessaa walleen qabsaa'u keessatti maal akka inni hojjetaa ture akkamitti akka inni cabsaa ture fakkeenyaaf bara 2017 galma barkumeetti gaafa deeggarsa lammiif lammii yookaan birmannaa lammiif lammii jedhanii walitti nama qaban sanii
wanta geerarsa inni geeraree harargee mancaa qarraan tuulamne farda leenjisee jedhee nama dubbateedha rooroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse jedhee nama itti fullaasedha yeroo sanitti opiidiyoon hanga Haacaaluun Hundeessaa sirba san sirbutti achi dura namni fullaasee dubbatee hin jiru nama itti cabsee kallattiin dubbateedha akkasumas ammoo farda kee kaafadhu loli 4 kiiloo situ aane jedhee nama kallattii itti argisiisee mootummaa har'a aangoorra jiru kana mootummaa artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeesa jedhamuun komatamuu fi ammallee komatamaa jiru kana nama kallattii itti argisiisee akka inni 4 kiiloo seenu taasise keessa artist Haacaaluu Hundeessaa isa tokko qophiin kun kanaaf irratti xiyyeeffata akkasumas ammoo waa'ee adawaatiin waa'ee adawaa irratti bara 2019 artist Haacaaluu Hundeessaa kan adawaa irratti sirbee adawaa ammootu kan Oromoo nama waltajjii tokko irratti jechuudha waltajjii san nama waltajjii Oromoo taasise yookaan ammoo injifannoo adawaa san injifannoo Oromoo akka ta'u nama godhee fi nama dhaloota har'aa keessatti adawaan qabeenya uummata Oromoo akka ta'e injifannoo uummata Oromoo akka ta'e nama taasiseedha artist Haacaaluu Hundeessaa qophichi kanaaf irratti xiyyeeffata akkasumas ammoo wallee keessatti akka aarsaan jiru aarsaan ammoo akka wallee keessatti akka aarsaan jiru aarsaan ammoo akka goota qabu goonni ammoo akka wareegamu wallee wanni kana keessatti yookaan sagantaa loltuu aartii keessaa kana jedhu kana keessatti tuqamee jira artistoonni Oromoo hedduun isaanii wareegamanii jiranii akka tireef kaaftee bisa addunyaa fudhachuun ni danda'ama daandii galaa fudhachuun ni danda'ama jireenya ayyaana fudhachuun ni danda'ama akkasumas artistoota biroo kanneen akka Usmaayyoo Muusaa fa'aa fudhachuun ni danda'ama kanneen osoo qabsoo kana keessatti aarsaa hedduu kafalanii kan wareegaman hedduu isaanii fudhachuun ni danda'ama Haacaaluu Hundeessaas karama artistoonni kenna kalee osoo qabsaan wareegamanii sanirra ture wareegamee qophichi kanarratti xiyyeeffata wantoota biroollee bal'inaan kennuuf keessatti qabatee jira akkaataa namni artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuu keessaa harka qabdi jedhamuun shakkamtu dubartiin Laamroot Kamaal jedhamtu akkaataa isiin mana murtii irraa bilisa ittiin baate kan gaafii dhaloota qubee kan gaafii uummata Oromoo ta'e sagantaa kana keessatti irra deddeebiin waan san kaasuu yaalee jira kanaaf of keessatti qabata saganticha. OMN sagantaalee kana malees immoo kan biroo harka nyaatee jechuudhaan dookumentariiwwan gaggabaaboon dhiyaatanii jiru keessumaa asirratti immoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork miidiyaa qabsaa'ee sirna wayyaanee jijjiiree gaafa wayyaaniin mootummaan dhagaadhaan hin bu'u simbiraa miti gaafa isaan jechaa turan san Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork uummataaf sagalee ta'uudhaan galma kijibaa isaan tuullatan san diiguudhaan saaxiluudhaan sirna san unkuteessee sirnicha jijjiiruun danda'ameera sirni sun immoo deebi'ee qabsoo qeerrootii fi miidiyaa sagalee ta'ee fi sirna san jijjiiree aangoo irratti ol baase san warra deebi'ee gale jechuudha harka nyaatee jechuun dookumentariiwwan kunis qophaa'anii jiru kana malees immoo artist Haacaaluu Hundeessaa booda immoo sadarkaan aartii muuziqaa Oromoo maalirra jira waan jirus immoo dookumentariiwwan gabaaboon qophaa'anii jiru kana malees afaan Amaaraatiin sagantaawwan hedduun qophaa'anii jiru Xuqur Shaashachuudhaan sagantaawwan garaagaraas qophaa'anii jiru Xuqur Shaashachuun keessumaa haati warraa artist Haacaaluu Hundeessaa aadde Faantuu Damisoo Duroo erga artist Haacaaluun du'ee booda hanga dhugaan isaa bahutti shaashii gurraacha ofirraan fuudhattee diduun ishee sun immoo ijoo fi ajandaa guddaa miidiyaalee turee kan irratti xiyyeeffate karaa biraatiin immoo leegaal analysis yookaan gara leegaal termisiitiin maaltu jira hayyoonni Oromoodhaa yookaan immoo dhugaan Haacaaluu bahuudhaaf immoo maaltu danqaa ta'e waan jiruu fi shira xaxamaa jiru wal qabatee gama leegaal analysiisiin immoo dookumentariiwwan qophaa'anii jiru kana malees immoo tararaan yang kata-kata Zima jedhamee afaan Amaaraatiin immoo keessumaa hojiiwwan aartii artist Haacaaluu Hundeessaa hojjetaa ture xiyyeeffachuudhaan dookumentariiwwan hojjetamanis hin jiru. Egaa kana qofa miti guyyaan artist Haacaaluu Hundeessaadha dorgommiiwwan akka awwaadditti OMN qopheesse kan fakkeessa artist Haacaaluu Hundeessaa afaanis qophaa'anii jiru koreewwan adda addaa hayyoonni adda addaa dhiyaachuudhaan yaada kan kennan ta'a guyyichi walumaa galatti biyya keessas biyya alaayis yerootti artist Haacaaluu Hundeessaadhaan goota tokko gaafa yaadattu fakkaatota isaa yaadachuunis hin jira. Artist Daadhii Galaanaa akka fakkeenyatti kaastee jirta artistiin kunis sirna kana keessa artistii nyaatame artistii immoo uummata biratti dhageettii guddaa argatee fi kan warra har'a sirna kaleessaa deebisuudhaaf sirna yuunitarii kanatti deebisuudhaaf sirna Minilikiin dhaadatu kan artistii dura dhaabbachaa turedha. Siraaj sa'aatii keenya wajjin deemna asmaanuu golabde. Sa'aatii keenya wajjin deemna kun waxabajjiin 29 guyyaa Haacaaluu Hundeessaati Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii waggaa waggaan
waxabajjii 29 guyyaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa jedhee kabajaa uummanni Oromoo ammootu biyya keessaa fi biyya alaa jiru qophii kana sadarkaa garaagaraatiin kallattii garaagaraatiin biyya keessaa fi biyya alaattis kabajaa jira kun guyyaa Haacaaluu Hundeessaati. Guyyaa Haacaaluu Hundeessaati sagantaaleen keenya qeerroo kan baqattoota biyya Misraa jedhe kan dubbisneerraa ka'uudhaan wal duraa duuban itti fufu an Muhammad Fantaalleetii Siraach Sabaaf nutis wajjin turre qophiiwwan OMN itti fufu wajjin yeroo gaarii qabaadhaa.